Attamooltan dhaggeeffattoota keenya akkuma barame qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattan irra deebinee ansin biraan geenyu qabadhee dhihaadheera. Qophiiwwan har'aa wajjiniin sin beeksisaati anin turummoo ani Tigisti Gammeeti. Gabaasni haaraan dhaabbanni mirga namoomaa idil addunyaa Amnesty International baase humnoonni Itoophiyaa fi Eertiraa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti geggeeffame keessatti dubartootaa fi durboota dhibbaan lakkaawwaman irratti humnaan gudeeddidhaa fi miidhalee biraa geessiseeraa jedha. Gabaasa Sindii Ispaang qindeessite Bafiqaaduu Muradaatu dhiheessa. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti adeemaa jiru kan miidhaa caalaa geessise dubartootaa fi ijoolleewwan irratti kan jedhu gabaasni Amnesty International haaraa baase kun ogeessotaa fi hojjettoota fayyaatiin alatti namoottan hokkora saalaatii fi gudeeddii dirqii dandamatan 63 kan lammiilee Tigraay ta'an haasofsiiseera. Dubartoota miidhaan irra ga'ee dandamatan keessaa 29 warreen loltoota Eertiraatiin akka gudeedamanii himatanidha. Fissaha Taklee gaanfa Afrikaatti qorataa Amnesty International akkana jedha. Victims were detained for more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the soldiers. And in the process we can see that the soldiers were brutalizing the Miidhamtoonni yemmuu loltootaan gudeedamanu sa'aatii 24 fi torbanootaa fi hidhamanii turan. Adeemsa keessatti loltoonni akka warreen dandamatan kanarratti miidhaa geggeessan argina. Reebaa turan. Jechoota gosa salphisanu irratti hundaa'e fayyadamuudhaan arrabsaa turan. Akkaataa hokkorri saalaa dubartoota Tigraay salphisuu danda'utti itti fayyadamuu isaanii agarsiisa. Jedha Fissaa Taklee. Dubartiin waggaa 20 ji'a Sadaasaa bara 2020 mana ishee keessatti akka loltoonni afaan Amaaraa dubbatanu miidhaa irraan gahan Amnestytti himteetti. Ulfa ji'a 4 turte. Ulfa ta'uu koo baruu isaanii hin beeku. Nama ta'uu koos hubachuu isaanii hin beeku jechuudhaan Amnestytti akka himte dubbata gabaasni kun. Gabaasni ammaa kun waan lafa irratti ta'aa jiru keessaa waan xiqqoodhaa jedhu Adootii Akiwee'ii Amnesty International irraa. The ages of the women as young as 10 and as old as 62. The use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women. Umuriin dubartoota miidhaan irra ga'ee waggaa 10 amma waggaa 62ti. Dubartoota Tigraay ta'uu isaaniitiin hin arrabsamu. Haa ta'u jedhamee namootaan adda addaatiin gudeeddiin saalaa irratti raawwatameera. Ulfa ta'aniyyuu jedhu Adootii Akiwee'ii. Dhimma kana ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan akka hokkora saalaa balaaleffatu ibsee naannoo Tigraayitti lola adeemaa jiru keessatti hokkora saalaa fi gudeeddii dirqii ilaalchisee kanaan dura ibsa baasuu isaa yaadachiiseera. Namoottan gocha seeraan alaa raawwatan akka seeratti dhiyeessu beeksisuu isaa ibsee namoottan miidhaan hokkora saalaa irra ga'e gargaaruudhaaf mootummaa yeroo naannoo Tigraay wajjiniin akka hojjechaa ture himeera. Ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Ibsichi gabaasa Amnesty International amma baase irratti akka jedhetti gabaasichi akka loogii qabuu fi haala ogeessummaatiin akka hin hojjetamne ibseera. Namoota Amnesty bakka bu'anii gabaasa hojjetan keessaa kan loogiidhaan hojjetan akka jiranu kanaan dura dhaabichatti beeksisuu isaa kan hubachiise ibsi mootummaa kun mootummaan eegumsaa fi nageenya lammiilee biyyattii mirkaneessuudhaan waan barbaachisaa ta'e gochuu akka itti fufuu ibseera. Karaa biraatiin ministeera dhimma alaa Eertiraa Yemaane Gabre Masqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka jedhanitti gabaasni Amnesty ifatti waan sirrii hin taanedha jedhaniiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti Amnestiin bitaaf mirga irraa dhugaa jiru addaan baafachuudhaaf yaaliin taasise hin jiru. Waa'ee gabaasa kanaa irratti VOA'dhaan kan gaafataman itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jen Psaki deebii kennaniiru. We are closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia. Biyyottanii fi hoggantoota naannoo sanaa wajjiniin quunnamtii qabna. Waa'een sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan naasisaa ta'edha. Jedhan Jen Psaki. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebi'ee gareen hunduu lola dhaabanii lammiilee Itoophiyaa miiliyooniitti lakkaawamanu warreen beelarra jiranuu fi gargaarsa namoomaa fi qoricha fayyaa qaqqabsiisuun akka danda'amuuf
akka fedhii agarsiisanu yookaan akka heeyyamanu waamicha gochaa jira. Muummeen ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed akka waraana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF lolaniif lammiilee biyyattii gaafachaa akka jiran gabaasni Sindii Sa'an VOA irraa qopheessite kun ibseera. Arsii lixaa aanaa Siraarotii fi Shaalaa keessatti namoonni kumaan lakkaawwaman beelaaf saaxilamuu isaanii jiraattonni VOA'n dubbisee himaniiru. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii lixaa gama isaatiin sababa hongeen bara kana dheerateef aanaalee san keessatti namoonni 400,000 ol ta'an beelaaf saaxilamuu isaanii ibseera. Hooggansi sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo namoota beela saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaatee akka jiru dubbate. Gabaasa bal'aa Tsahaay Daamxoo jalqaba torban kanaarra dhiyeessite irra deebiidhaan kinooti. Godina Arsii lixaa aanaa Siraaroof Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eege waan hin roobneef hongeen dheeratee beelli hammaateeraa jedhan jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a Guraandhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jedhan. Deebiitti bonni hin fagaatee roobni roobuu didee taan bisaanitti hin fixanii bisaan qaraan jiru akka aanaa Shaallaatti bisaa oduma jedhu kan jiru illee kan du'e illee akkasumatti bisaa oduma jedhu dhumaa ture. Bara wanti adda ta'ee jedhee roobni roobuun didee sanyii facaafatan kan biqilaawwan argatu malanillee jalaa badee kanni irraa kaka'ee jedhee namni amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee wajji jira. Ka du'aarullee jira, ka du'uuf itti dhiyaateerullee jira, akka malee miidhameera namni waa akkanaa kanneentu jira akka aanaa Shaallaatti. Kaaga ammaa waan nyaatu dhabee mana galteerutu jira, ka namni baay'eetu jira namni ammaa sana kaban jedhu kuunillee